Yohannis boqonnaa tokko tokko guyyaa irraa haasa'u turre loogos jecha jedhudha bakka san loogos jechuuni jecha jechuudha afaan Giriikii keessatti wayita akka jedhamu kana jecha wayita jedhamu kana waan Waaqayyo bira ture wayiiti jira jedhan Waaqayyo bira ture erga sana ammoo achi dhufeetiin nama ta'eetiin jidduu namaa deeme jidduu namaatiif jidduu wannaadha kan deeme wanni kun eessarraa fuudhame guyyaa haasa'u ture. Giriikiidha. Kiristaanota dura barree warra Giriikiitu haasaa warra waaqa tolfama waaqessatu iyyuu haasawaatiin ture. Wanni kun bar waan duraan jiru malee waan jara bira loogos waan jedhamu jira. Wama Yohaannis achitti haasawusan. Xiqqoo si inni jijjiireetiin fide malee wama Yohaannis achitti haasawusan warri waaqa tolfama waaqessu haasawaatiin ture. Si agaru. Warri waaqa tolfama waaqessu haasawaatiin ture. Warri Gibsii bira jira, warra Giriikii bira jira, warra Hindii bira jira. Kun hundisaa maaliidha beektaati? Sagalee waan jedhamu dubbii Waaqayyootu jedhan. Loogos jedhan yookaan dubbii waan jedhamu kana maaliidha jedhan. Al-aqlul fa'aal waan jedhantu jira. Warra biratti Arabiffaan himuu danda'anii sirriitti. Al-aqlul fa'aal jechuuni yookaan aqlii waan jedhamu jarri aqlii waan jedhamu kana warri falsafaadhaa himu. Waan dhokataadha akkamii wanni isaadha nu himuu siin jedhan siif hin galu siin jedhan laakiin ammoo aqli waan jedhantu jira isaan aqli cimaa jechuun wanni kun jidduu namaatiif jidduu rabbiidha kan deemu isaa jedhanii isaa jedhanii wanni kun beekamaadha falsafaa Giriikii keessa beekamaadha jaarraa naannoo jaarraa jahaa eegasanii jaarraa sadii naannoo sanitti sirriitti babal'atee jira warra Giriikii biratti durumaan beekamaadha waaqni sagaleen Waaqayyoo bira ture sagalee Waaqayyoo waan dabalataa wayiiti jidduu namaatiif jidduu rabbiidha kan dhaabbatu kan jedhamu jechuudha kun warra Giriikii biratti beekamaadha achirraa fuudhameetiin barreeffame malee waan Yesuus barsiisee miti warra dhaqamu ka gabbaru biratti waan beekamaadha kun loogos waan jedhan yookaan jecha waan jedhanii jarri fayyadaman Waaqayyoo bira ture innuyyuu mataa isaatu Waaqayyoodha kan jedhan jidduu wantoonni kunniin waan duraan haasawamaa ture wama san fideetiin wannaan kun kaa'e guyyaa haasa'u turre bar paappaasii yookaan baabaa Teediroos kan jedhaniin warra Gibsiiti inni Itoophiyaadha asli isaanitti fakkaata akka jedheetiin dubbata ammas ammoo fakkeenyaaf amma ambaa taklaayimoot kan jedhan kunilleen warra Itoophiyaati mataan isaatu wanna isaaniirra weebsaayitii isaaniirra galtanii ilaaluu dandeessan weebsaayitii isaaniirra galtanii ilaaluu dandeessanii maal jedhanii dubbatan wanni kuni duraan warra Giriikii bira akka ture dubbatan garuu Yohaannis xiqqoosii maal godhe malee itti waasi sirreessee Yesuusiin godhe malee sagaleen kun sagalee warri falaasifaa duraan dubbatan sun Yesuusii jedhee gad dhaabe malee rakkoon isaanii isa kana mee wantoota kanneen